Mashin arabanni fuudhetti araba heerumoo haa hedduu. Dhalaa sadi fuudhe jettee dhiira sadi heerumoo haa hedduu. Waan ishiin jettu kun jechishiitu namaan galu mucattiin fayyaa hin qabdu. Inaaffaatu miila haga mataarra bahee ishii raasaa jira Sumeeyyaa. Na jibbisiifte anaga ishii jaaladhu jibbeenii jira dhugaa. Na aarsite hedduu tokko na aarsite eega ijoollee ishii jaalatte bultii ishii jaalatte adabattee itti araaramu yoo isan feene isuma kana namticha kana maquma isaa dha'uu dhiisu. Uzbillaa caaltu lakkoofsa lamannoo dhufe ishiin imma Saayiduma jechaa bulti ta'a abjuudhaan malee ciiftee bulti natti hin fakkaatu. Akka inni dhalaa kana fuune akka mucattii Yemanii kana fuune wallaahi itti yaaddee qarrartee yoo nani maqaa ijoollee isaatti namtichi kun ibiddaa hin seene jettee wallaahi itti yaaddee baaftee irreegdee itti bilbilte malee kawaazan se'ina namtitti soqee na argatoo osoo barbaade qaata na argaayyuu jette. Eessatti soqee ishee argame billaa aleekum as yoo jette achi argamte achi yoo jette achi akka sheexanaa wil jette olii gadi. Kalaas namni bultii irratti namni walitti hin bu'een hin jiru sumsumnuu walitti buuti namni yoo danda'e wal kabajee waliin jiraatu yoo waliin danda'een aga sooshaal miidiyaa irratti wal baasanii wal baxabbatanii aga eessaa ga'e dubbiin isaanii kun wallaahi hasaas nama gaanama jibbisiisa hedduu tokko jechuudha. Dhiisuma qaba mucaan kun. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota waan kooshoo jirra jirtu bakka jirtantti nageenyi keessinaa qaqqabuu deebi'ee isiniif dhufee jira. Ijoolleen muraasni lakkoofsa haadha gaaddisee naan jettanii jirtanii asirratti dhiifama naaf godhaan lakkoofsa haadha gaaddisee hin beeku. Naannoo isaan jiraatan sanas hin beeku. Isuma beekellee waan akkasii keessas galuun barbaadu jechuudha. Maaliifiyyuu rakkoon yoo taate kiyyaa gahaadha. As bahee namni viidiyoo waanuma arge waraabuun gaarii mitiifin isinii waraabne malee anillee isaan caala cinqama dararamanii qaba jechuudha. Kanaafiyyuu rabbiin illee nan qabiina dhiifama naaf godhaa naaf galchaa isinii jechuu barbaada isiniin jedha. Egaa har'ammoo samuunallee viidiyoon hedduun na darbee jira quban qabu. Akkuma beekamu Sa'iid keenya Sumeeyyaan daa'ima keetii wal si agarsiisettee waamteenii asii akka biyya deeme quba qaba. Garuu ijoollee isaallee argine har'ammoo as baatee waan ishiin qaaqaa jirtu hedduu tokko nama ajaa'iba hedduu tokkos nama dinqa jechuudha. Maali yoo jettanii yookiin ofii ishiitti araaramtee waliin jiraataan jirtu yookiin immoo namni biraa akka isa faana jiraatu godhaallee jirtu jechuudha. Rabbiin nama akkasitti abaarama namarraa haa qabu jechuudha. Isaanis fedhii isaa hin qabu rakkina Sa'iid hin qabu jette ofii ogguunni bilbileef immoo waan biraa haasofti. Waan ishiin akka mucaa kana darartuufis hin beeku. Ana asirratti maal jechuu barbaada? Ilmoon isaatii dhugaadha. Ilmaan isaatii jecha olii gad deddeema jechuudha namtichi kuni. Garuu immoo asirratti osoo dhaabbatee irraa wayyaadha. Maali yoo jettanii maal ishii malee dhalaan hin jirtu moo ishii malee kan ilmoo isaaf dahuu dandeessu hin jirtu moo maanni ishiin mucaa kana keessa isaa hunda fixxee onneen isaa akkam laafa akka ta'e miskiinummaa isaa akka maal akka ta'e hunda laaltee laaffistee mucaa kanatti taphataa jirti jechuudha. Ani ogguu akka kiyyaati jechuudha. Ana kana soo taate soon bakka Sa'iid kana bu'ee ijoolleen isaa yoo taate Rabbiin guddisee bakkaan ga'ee boru abbaa keenya jechuun oolan waan fedhee yoo dhufte waan fedhee jettee yoo guddifte ishiin egaa dhoqqee nuura ammoo dhaltii mitiiree ilmoon kun immoo abbaa malee akkan dhalanne beekamaadha. Yeroon keessa jiru kun yeroo guddatee jiru sooshaal miidiyaa jira. Waan biraan illee waafe kun yuutuubuma kanaan ka isaan wal nyaatanii wal dararanii gamaaf gamanaan walitti yaa'an kanallee ilaalte ijoolleen kun abbaa kiyya jechuun ooltu. Bakka ishii waamtetti fiigee dhaquuf hin qabu toonni xanna isheenii dhiiseenii wallaahi ofii ishiitii kadhattee dhufti. Keessa imma baafte bar nu jaalannee kabajneenii kabajaa isaaf jecha namni ishiin kabajne namni ishiin jaalanne takka hin jiru mucattiin keessuma baafte dhuga. Maalaadha kun maal rabbiin sodaatta ofirratti takka asitti qotteettiin takka achitti qotteettiin maaltu isa dhamaase wallaahi osoon Sa'iid kana ta'e qileetti haa nam'itu. Kalaas daa'imni isaa numa marartiin hunduu daa'imni namni dhalee kana garaa dhalaati ni beeka. Garuu immoo namtittiin wallaahi beeka ittiin taphatti malee yoomuu ijoollee isaa ijaaniin agarsiiftu. Argaa jirtanii isiniin kunillee. Nuumiti warri gaafa duraa nigisti Sumeeyyaa yenee nigist yenee maal jedhaniini kunoo afaan banaa turte ijoolleen naannoo ishiitii guutuu namni ogguu bultii jaarratu ijoollee naannoo ijoollee gandaa jedhee miti. As baatee amma maal jechaa jirti? Anaa kanatti murteessitanii
rabbiin sin qabe jettanii rabbiin nan qabina jetti rabbi yoon beekte amata guutuu namtichaan taphatti. Inni yeroo hunda yoo as bahu beera wajjin na barbaada meeqa fuudhee meeqa baasee aniin kun immoo soon akkas godhee anana arrabsitu jetti akkas gochuu barbaadde reessi aga akka inni godhu ilma dhiiraati ni aara dhugaadha dhiirta akka isaatii hin jiru dhiirta akka Sa'iid hin jiru jettanii na arrabsitanitti wallaahi dhiirta akka Sa'iid eessa jira sila dhiirti soo ilmoosaa kana argu niitii meeqa ulfeessee magaalaa kanatti isaan kunuu quba qabanii dhiirti meeqa dhalaa meeqa ulfeessee gamaa singatee deema dhiite. Ishiin kun mucaa kana onneesaa bakka miskiinummaasaa gara laafummaasaa waan beektuuf itti taphataa jirti. Inni nama gaarii miti jetti yeroo hunda. Inni tonkolii qaba jetti yeroo hunda. Tonkolii eega qabaate namticha kana bilookoo ofirraa gootee bilbila isaallee kaasuu dhiiftee naannoonni jirullee kaasuu dhiiftee maqaadhuma isaallee dha'uu dhiiftee soo jireenya mataa ishee jiraatte irra wayyaadha bara. Har'a waan biraa jette as baate boru waan biraa jette as baate. Auzubillah mucaa gubdee qaqqaammattee dhugaan hedduu na aarsite har'afaa jechuudha. Gaafa duraanumatti sumeeyyaa jechaa ture. Maaliifin akkas jedha miskiinummaa ishee durii sanaan beeka hedduu jijjiiramte akka biyya galte hedduu tokko jijjiiramte. Nama isaaf taatu miti bultiidhaaf. Innuu fiigee dhaquun qabu jedhan kalaas Sa'iid ammani Sa'iid irratti aaraa jirayyuu. Kalaas irgif godhee dhiitee ishiin dhiisu maal ibboo dhalaan ishii malee hin jirtu dhalaa meeqa fedhe fuudhee baasee inni maal gatee dhufee akka inni dhalaa kana fuune akka mucattii Yemanii kana fuune wallaahi itti yaaddee qarrartee yoo nani maqaa ijoollee isaatti namtichi kun ibiddaa hin seena jettee wallaahi itti yaaddee baaftee irreegdee itti bilbilte malee kawaazan se'ina namtitti soqee na argatoo soo barbaade qaatana argaayyuu jette. Eessatti soqee ishee argame billaa aleekum as yoo jette achi argamte achi yoo jette achi akka sheexanaa wil jette olii gadi. Kalaas namni bultii irratti namni walitti hin bu'in hin jiru sumsumnuu waliin buuti namni yoo danda'e wal kabajee waliin jiraatu yoo waliin danda'in aga sooshaal miidiyaa irratti wal baasanii wal baxabbatanii aga eessaa ga'e dubbiin isaanii kun wallaahi hasaas nama gaanama jibbisiisa hedduu tokko jechuudha. Dhiisuma qaba mucaan kun. Hundi keenyallee ni gorsinaan yoo dhaga'e garaa dhalaa sanatti ittiin taphataa jira namticha ilmoowwan isaa yoom arga daa'ima raasii gaafa duraa sanaan agarre fuudhee akka dhiiraa hin beekti ishiin amantaa kanatti haaraa mitiiti shariihaan afuree yamaa fuudhe sunuu namtichi kun illikiidha. Illikiin fuudhe malee jaalatee yookiin immoo dhalaa isa faana jiraatteellee isa gammachiiste tokkoon argine sababa ishii kun guutuun jechuudha. Kaan yoo dhufte kaan irraa kutti kaan yoo dhufte kaan maal abboo? Auzubillah namni keenyallee deebi'eetuma saggara gala kunoo akka roozaallee akka ayyuu sanaallee osoo isaan isa horatanii qalbii isaa cabde sana deebisanii mucaan kun olii gaduu hin waanyu akkas. Mee laala osoo ofiisaa rakkoo meeqa keessa jiru asii nama faana dhaabbatee nama faana dararamee kaanii kan faana wallolee Allahu akbar ani kan nama akka Sa'iidoo kanallee na agarree dhugaa dubbatuuf innaa ijoolleen dur ishii faarsanii ol baasanii an akkana ishiin akkana shanyii akkasiiti jettee har'a dhaadattu keessa seenaa laala komantii isaanii keessa laalan hunduu irraa kaafannaa sabiskiraayibii keenya jedhee namni gubatee namni ishiitti gubate wallaahi afaan ishii mucattiin afaan kana suuta haasoftee keessa ishii marzii qabdi wallaahi na aarsitanii bakka akkana aare viidiyoo isaanii sana laale maaliifiyyuu yoo mucaan kun balleessi namuu dubartiidhaa dhaabbata dhugaa qabdi dubartiin dubartummaa ishiitiin kabajaa argatuu qabdi ishii kabajee as yoo jette asitti dhufa achi yoo jette achitti dhaqamee maal ishiidhaa godhu mucaan kun haaduudha malee qaamni isaa gunuu gaddeeme silaa mucaan olii gaddeemutti haaduu lubbuun isaa haa baatu malee waan ishiin feetu kabiraa takka ittiin jiru Sa'iid irraani kanaafiyyuu akkuma isiniin jedhe namoonni Sa'iiditti dhiyaatan nu caalallee jirtu ta'a ana kana caala namni itti dhiyaatan ni jira hiriyaan bara kanaas faayidaa takka hin qabu kunoo harkaa nyaatee hajjiinuu deebi'ee isatti garagaleeti mee hiriyoonni ana caalatti dhiyaatan hin dhabamtaniiti gorsaanii irraa haa dhaabbatu garaasaa haa kutatu ilmoonsaa bakka fedhetti yoo rabbiin umrii isa dheeresse ijoollee isaa kanallee fayyaa nagaa isaanii kennee umrii dheeresse bakka fedhanitti soqanii abbaa isaanii ni argatu. Yoo gorsa haadha dhageessee badde immoo haa baddu ka maal godha reme maal godha namtichi kun haadha ilmoo bar ilmoo akka dubartiitti ilmoo kana soqa malee akka ilma dhiiraatti miti Sa'iid. Dhokataa meeqa jira bar ilmoo isaa kagate
ilmoon isaa dararamte ilmoon isaa harka namaan qussa'amtee guddattu meeqa jira inni garuu ilmoo kiyyaaf haa dhaabbadhu ilmoo kiyya jaannaa agarsiisii gamaa gama siishii jala fiigee waanuma tokko argatuu dadhabe. Asitti gaafa sana mee akkamitti inni dhaabbate akkanatti garaa nama irraa suusaidhanii baay'ee tokko aaree dhugaana garreen gaaf sana ofii kiyyaayyuu mashaakila irra ture hedduu tokko na aarsee hedduu tokkos na dhagahame kana guutuu eega goote immoo as baate har'aani dubartii waan ta'eef osoo dubartiin arabatti heerumte arrabsoo meeqatu ishee dubartii dhiirti takkaa miti dubartii jedhee karabbi uumeef dhiirallee dhiireedhee kan uumeef dhiira kalas dhalaan dhala kabajaa ofitti gootuu qabdi. Kabajaa ofiillee eeggatuu qabdi. Kabajaa dhirsaallee warraallee ofiillee eeggatuu qabdi. Amma ishiin araba inni fuudhettee araba heerummoo haa hedduu. Dhalaa sadi fuudhe jettee dhiira sadi heerummoo haa hedduu. Waan ishiin jettu kun jechi ishiitu namaan galu mucattiin fayyaa hin qabdu. Inaaffaatu miila haga mataarra bahee ishii raasaa jira Sumeeyyaa. Na jibbisiifte anaga ishii jaaladhu jibbeenii jira dhugaa. Na aarsite hedduu tokko na aarsite eega ijoollee ishii jaalatte bultii ishii jaalatte. Adabattee itti araaramu yoo isan feene isuma kana namticha kana maquma isaa dha'uu dhiisu haa'uzbillaa caaltu lakkoofsa namannoo dhufe ishiin imma saayiduma jechaa bulti abjuudhaan malee ciiftee bulti natti hin fakkaatu. Innaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaanii har'aaf kanuma jechuuf dhufe egaa samuun isin irraan baduu isin dabbaree jira mukooftanii jirtanii deebi'eera isin bohaarsaa inshaallah biiznillah akkuma isiniin jedhe gaaffii na gaafattaniif deemee haadha gaaddisee cinaa dhaabbadhu. Lakkoofsa ishiinuu maxxansi warreen jettan dhiifama guddanaa godhaa waan namaa keessa hin galu ijoollee kiyya guddifatuu barbaada lakkoofsa immoo soo qabaadde rakkoo hin qabu lakkoofsa waan mana haadha sabboontuu fa'aatti deemaa jirus maalidha naan jettaniittu anumaa quban qabaniif fagaadhee jira namni yoo na dhufee ma gargaara fagoodha ofitti yuun butu jedhee waadaa ofiif galeera waan adeemaa jiru akkuma keessan fagoo arga malee ani itti siqee argaas hin jiru. Keessas galaan jiru keessas galuun barbaadu maaliifuu namoonni biyya kanaa mataan isaanii nagaan dalaguu sheexana mataa guutee jira kanaafiyyuu ani waan hunda keessa galee jira asirratti na of galchaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya kiyyaa waan feetan garuu waan biraa na gaafadhaa isiniif ajajama waan danda'u jiraate waan humna kiyyaa olii garuu akkuma isiniin jedherra deddeebi'ee dhiifama guddaa naaf godhaa isiniin jechuu barbaada viidiyoo biroon hanga walitti deebinutti galatoomaa jiraadha. Hundi keessan immoo du'aayi nuuf godha namoota mataan qulfii kana rabbiin qulfii isatti qollofame kana isaaniif haa banu jedhaati namoota magaalaa kana du'aama godha malee waan jedhamu tokkollee hin jiru isin jedha.